Harka fuunee kam jirtu daawwattoota keenya kun waliif miidiyaa kan karaa toora YouTube keenya isin qaqqabudha. Hayyee guyyaa har'aa kana keessummaa tokko affeerrannee jirra. Abdiisaa Baancaa Jaarraa jedhama. Ogeessa IT nama qaxalee Oromoo qabdu keessaa nama tokko. Amma xumura qophii keenyatti nu faana tura. Hayyee Abdiisaa sagantaa keenya kabajjee yeroo mi'ooftuu keerraa qooddee asitti waan nu argamteef guddaa galatoomii baga nagaan dhufte siin jenna. Baga nagaan eegdanii yeroo mi'ooftuu jennaan yaadadhe yeroo hawaasa keenya biratti dargaggoota keenya biratti baay'ee mi'ooftuu miti yookiin immoo mi'aasa yeroodha namni baay'eetiin beeku yeroo amma as jiru kun anaaf dhugumatti mi'ooftu waan baay'ee jireenya keessatti yeroon waan hundaa wal qabata affeerra nagootaniif galatooma dhufnee isii wajji achirra. Hayyee ulfaadhu. Mee Abdiisaan eenyudha? Eessatti dhalatee guddatee eessatti baratee mee daawwattoota keenyaaf himi? Abdiisaan Abdiisuma. Abdiisaan Abdiisuma jedhaniiti haamilee mooraalii yookiin immoo cimina dandeettii nu keessatti uumamu. Abdiisaa baa warri jedhanis jiru. Nu guddisan Abdiisaa baallee warra jedhutti jira. Abdiisaa Baancaa Jaarraa jedhama. Dargaggeessa qal'aa tokko kibba baha Oromiyaa kanatti Arsii lixaa aanaa Nansabootitti dhaladhe. Waggaa muraasa achi jiraadhe. Waggaa hanga kutaa jaha mana barumsa Garambaamoo jedhamu tokko baradhe. Kutaa jahaan abbaan kiyya achi baasee Dodolaan baradhee Dodola mana barumsa giddu galeessaa fi sadarkaa lammaffaa Dodolatti erga fixee booda akkuma ilma Oromoo kamiitittu horii tiksaa rooba keessa fiigaa taphataa ijoollee baadiyyaatti chaalenjiiwwan garaagaraa gufuun nu dhayaa roobni nu rukutaatti ka baranne achirraan darbee immoo lafti baddaa waan ta'eef roobni baay'ata naannoo keenyatti haala akkasii keessa erga baay'ee booda magaalaa Dodolaatti barumsa giddu galeessaa fi haayiskuulii xumurree yeroo san Dodola haayiskuulii Ambootitti aanteeti giddu gala qabsooti. Yeroo hundaayyuu bahagala keenya poolisatu eega yoo waa balleessinullee hidhaadha wayyaanee waan nu godhin hin qabdu yeroo torba na hiiteerti jechuudha. Barataa mataatiin baratama ta'eeti barnoota waan dandeenyuuf waan jarri dubbatte ijoolleen hojiirra oolchiti ijoolleen jeequufis ta'e waan garaagaraallee gochuudhaaf waan jarri jettu hin dhageetti jedhamnee waan yaadamnuuf haayiskuulii odoo jiru yeroo 4 hidhame. Waajjira poolis xaabiyaa qofa odoo hin taane waajjira OPDO fa'aatti illee na hidhanii na bulchaniiran beeka yaadadha. Qaama paartii siyaasaa kamiinuu maalii wajjinuu hidhatan qabu gaafa sanillee har'allee jechuun haa ta'u garuu immoo in shakkamna turre sababa eenyummaa keenyaa ta'a sabboonummaa keenyaatiin ijoollee nuti nama 3 dargaggoota walqixa umriin keenya yeroo kutaa jaha hanga kutaa jaha gahutti kophaa gadi nadhiisumaatiin nama fuudheeti mana barumsaatiin na deebisu jira mana barumsaatiin na gahu jira mucaan kun daa'ima in gaggabas jedhanii barsiisonni illee achitti shaayii mana ofiitti ittiin galanii naaf affeeru ture barnoota waan danda'uuf atteenshinii qaba ture barsiisota haala saniin har'a guddisanii asiin naga'an hedduun isaanii har'a mucaa akkanaa guddifannee jedhanii boonuu miidiyaa irratti yeroo garaagaraa na hordofu guddisa keenya mucaan san yeroo isaan jedhan natti tola jechuudha. Wanti san amma darbeeti saayinsii fi teekinooloojiidhaan kutaa 12 erga fixee booda saayinsii fi teekinooloojii Haramaa na gahee Haramaa keessatti immoo barnoota koompitaraa kana qo'adhe amma yuunivarsiitii Haramaa illee Abdiisaa fa'allee nuti oomishe jedhaniiti barattoota irraa odeeffannoo argadheen nama fakkeenya ta'uu danda'u jedheef gaafadha yeroo tokko tokko hundaafuu adeemsi barnoota ittiin deemni chaalenjiiwwan keessa darbaa akkasuma immoo waan dandeenyu gochaa ol dhufnee fakkana fakkaata gabaabsee ho'imu jechuudha. Mee gaafa barataa elementarii irra turte Abdiisaan kompiitara fa'aa akkas tuttuqee waan akkasii fa'aa intina abjuu akkasiin qabda turte?
Wanni kun gaafii nama hedduuti. Keessattuu naannoo koompitaraa irratti ogeessa ta'uudhaaf koompitara irratti waan gurguddaa hojjechuuf yookiin immoo jabaatanii itti cimanii argamuudhaaf koompitara waliin dhalachuu, koompitara waliin guddachuu, ijoollee magaalaa ta'uu fa'aatti namni hedduu hubata. Sun dogoggora guddaa. Ani mucaa baadiyyaa mucaa horii tiksaa ture. Koompitarri hin jira jechuuyyuu anka dhagahe kutaa 11tti jechuudha. Koompitarri yaadadha mucaa keenya tokko jira mucaa fira keenya yeroo jalqabaatiif silkii harkaan tuquun kan koo kutaa 11tti jechuudha. Bilbila harkaan tuqeeti harkaan tuquu qofa doon taane inni PhD maastarsii barataa yuunivarsiitii Finfinnee maastarsii barataa naannoo Gambeellaa hojjeta hin dhufe bakka nuti barnoota itti barannu magaalaa Dodola dhufee jedhe bilbila san isa bilbilichuun ilaaluuf waan isaa baruuf fedhii irraa kaka'e bilbila isaa jalaa fudhadhee kilaasii seene. Bilbila isaa fudhadhee kilaasii jalaa seene odoo koompitara barasa eegallee irraa koompitara odoo tuttuquu namni hin bilbile. Namni yoo bilbilu xis jettee asirraa sagalee asii utaalee koompitara lafa darbadhee jechuudha. Rifaatuudha. Teekinooloojii wal baruuf fedhiin kan koo hangas ture. Kanaaf gaafiin kun gaafii yeroo hedduu namni hedduu hubatu. Akka waan nuti warri amma koompitara irra jirru naannoo eriyaa teekinooloojii jirru naannoo teekinooloojii jirru kun koompitara waliin dhalannetti. Maatiin keenya koompitara laapitooppii akka waan nu jala kaa'eeti tuttuqaa guddannetti. Yeroo ammaa ijoolleen daa'imman jiru ijoolleen magaalaa. Ijoollee bu'aan hunduu koompitarri jala kaa'amee umrii daa'imummaatiin illee kalaqaa jiran. Yoo haalli sun namaa mijate baay'ee bareeda. Garuu immoo waan koompitara irraa fagoo jirtuuf teekinooloojii quba hin qabneef gara kalaqaatitti gara teekinooloojii danda'uutitti dhufuu hin dandeettu. Teekinooloojii wal baruu hin dandeettu ilaalchi jedhu dogoggora jechuudha. Isa keessaa tokko ana fakkeenya jechuudha. Mucaa baadiyyaati, mucaa horii tiksaati, maatii isaatii bishaan waraabaa harmee kan kootii qoraan cabse yeroo baay'ee harmeen kan koo ana qabdi an quxisuudha maatii kooti. Harmeen tiyya yoo gara manaa galuu barbaadu harmeen tiyya maal barbaaddi jedhee yaada durse. Gaafa horii illee eegaa jiraadha yoo mana barumsaa illee deemee jira. Yeroo kaloo namaaf hatee haadha kan kooti dhoksee baadhee galuuntu ture. Na eebbistee eebbishee waan hedduu naa ta'eera jechuudha. Akkas jechuun namni tokko gara dipaartimentii barbaade yookiin immoo waan barbaade sana bira ga'uudhaaf dirqama kennaa yookaan immoo waaqa irraatti kennamee waan fudhatee dhalate otoo hin taane fedhii yoo qabaatee waan barbaade bira ga'uus hojjechuus hin danda'a jechuudha. Sadarkaa addunyaatittuu namoonni milkaa'an, namoonni injifatan, namoonni caalanii mul'atan kennaa addaa qabaatanii odoo hin taane wanta hojjechaa jiran san wanta sirriidha jedhanii jaalachuu irraa yookiin immoo waanuma ofii fedhan san hojjechuu irraa milkaa'an jechuudha. Wanti kun amma anaaf akka fakkeenya yoo deebine yuunivarsiitii yoo galu saayinsii fi teekinooloojiin gala. Saayinsii fi teekinooloojii yeroo galtu injiinariingidha. Engineering in the technology yeroo san jechuudha yeroo keenya. Engineering in the technology barnoota akka civil engineering, electrical engineering kanneen of keessaa qaba. Biyya keenyatti immoo dipaartimentiin ciccimaan kanneen yoo dandeette mechanical engineering, electrical, civil galuu qabda engineering taanaan barataa cimaa taanaan jechuudha. Anu immoo barataa cimaa jedhee uf yaada waan ta'eef civil galuu ture jechuudha hawwiin kan koo. Civil galuuf gaafa jedhu yuunivarsiitii yoo gallu computer science IT itti na ramadan jechuudha. IT achi jala ture waan ta'eef. Gaafa computeran na galchanii hin jibbee barnoota. Barnoota jibbee gonkumaa barachuu hin qabu hanga jedhee jala muru jechuudha. San booda firrii kan koo biyya alaa jiru jira naa bilbilee erga maatiin illee dhiisii galanii murteessanii booda jechuudha. Simisteera tokkoffaa jibbiinsa isa irraa ka'e qabxiin kan koo 2.1 fide jechuudha. Yuunivarsiitiin 2.1 fide jechuun rarraatee jirta jechuudha. Galuudhaaf qophii xumurataa jirta jechuudha. Lamaa gadi buunaan qabxiin kan keessi ariisisaa jechuudha. Ariisisaa waan ta'eef. Yuunivarsiitii Haramaayaa ammoo yuunivarsiitii nama ari'uun beekama.
nuti foddaadhaan buufnaa fi inni balbala banee yaasa haga jechuutti ture jecha muummee ministeera dura Mallas Zeenaawiin. So waaqni guyyaa ari'amiinsa kan kootii dheeresseeti oduma jiru gidduu kanatti gorsa kan argadhe. Kompiitar saayinsiidhaan odoo galuu baattee iyyuu akka kompiitara galtu si goona. Akka IT galtu si goona malee siiviliin kanaan booda biyya san keessatti barbaachisaa odoo hin taane sadarkaa addunyaatittuu yeroo ammaa ka barbaadamu kompiitara. Kompiitara xiyyeeffannoo guddaa kennuu qabdaa. Ati immoo carraa qabeessa carraa kan argachuuf naan jedheetti na gorse mucaan. Anis tan erga fudhadhee moora linkii jajjaba dabale. Ammumaan intarneetaa gallee waan hunda soqee hojii maaltu jira. Kompiitaraan maal hojjechuu danda'a. Yoo qaxarame meeqa argachuu danda'a. Inumaayyuu ni mul'ata beektaa hin yaadadha. $40,000 meeqa ji'a. $70,000, $80,000 dhugumallee. Amma Silicon Valley ka jedhamu jira. Yoo kan amma qorameeti hojiidhaafillee na barbaada naannoo sanii. Mindaa isaa yoo xiqqaate yoo gadi hojii gadi aanaa hojjette Silicon Valley dhamee Ameerikaa keessatti iddoo barbaadamu jira. Yoo xiqqaate hojii isaa achi keessatti mindaan sii kafalamu $92,000. Xiqqaan isaa jechuudha. $92,000 ji'a argatta jechuun adeemsi hagam barbaadamiinsi hojii kana eeriyaa kana irratti teekinooloojii irratti sooftiweerii irratti dandeettii mahooyee yoo qabaatte jette hin barbaadamta jechuudha. Amma dhaabbata si barbaadu jira jedhanii kunoo intarvii aga godhe torba ji'a gaheera qormaata gabaabduu ho'iitti naaf heera qormaata san fudhadhee itti deemuu hin danda'a jechuudha. Garuu immoo hojii hawaasa kan keetiif hojjettutu caalatti satisfaakshinii qaba birrii argattu caala yeroo hedduu baay'ee. An akkasitti nu badha akka kootti meebii qormaaticha kufuu danda'a lufuu danda'a san yaaluullee dandeenya san gara fuuldura itti dhufna. Kompiitara achirratti ka ofii barbaadu doon taane ka isaan barbaadanii nagalchanitti waa isaan barbaadanitti nagalchan san immoo odoo hin jaalatin fedhii kan kooti ala waan tureef booda erga hubannoo isaa horadhee booda keessa kan koo seensise jechuudha. Erga keessa kan koo seensise hojiiwwan gurkamiinuu akka hojjechuu danda'u hawaasa keenyas akka itti fayyaduu danda'u akka ittis milkaa'uu danda'uun ofitti amanummaa horachaan gaafa dhufu ogeessa teekinooloojii jedhamee adda barbaadamu eegalachu. Biyya sadarkaa biyya keessa sadarkaa biyya alaatti sadarkaa biyya keessa itti mo'achuu sadarkaa biyya alaatti maqaa biyya kanaati itti injifachuu waggaa 3 dura intarnaashinaali dorgommii dargaggoota kalaqa haaraa kalaqan jedhanii jaarman baarlii irratti mo'annee Itoophiyaan sadaffaa sadarkaatti baate ture jechuudha. Kana ka dhufe an kompiitara waliin dhaladhee yookiin immoo waan hundi naaf mijatee doon ta'an dhugaa dubbatuuf obboleessan qaba. Obboleessi kiyya gaafa yuunivarsiitii galee dipaartimentii kompiitaraa san barachuuf murteessee booda kompiitarri naa bitame laapitooppii kan koo qaba. Sa'aatii barbaadetti bakka barbaade taa'een kompiitara carraa fayyadamu argadhe. Achirraa yuunivarsiitiin saalamiin mijeessu jira. Achi booda faayinaal piroojeektii kan koo dhufee Finfinnee jiraadhaan ture. Finfinnee waan jiraadhuu fi dhiyoo ture teekinooloojii wantoota barbaachisaa argachuuf. Ministeera saayinsii fi teekinooloojii irratti shaakala ba'ee piraaktiisii isa jedhamu teeleetti bahuu yaadaan ture. Teelee kana keessatti teekinooloojii biyya kanaa wanti olii ga'oof teeleedha waan ta'eef teelee hojjedha gaafa hin jedhu nuti nama fudhannu jedhaniiti na ari'an. San booda na ari'uu isaaniitiin aareetti ministeera saayinsii fi teekinooloojii dhaqee ministeerri saayinsii fi teekinooloojii immoo na fudhatanii achi keessatti nama keenya wal barre. Nama angoorra ture jechuudha. Namni kun wanti amma si fayyaduuf gara fuulduraallee si fayyadu moobaayil teekinooloojii waan ta'eef moobaayil teekinooloojii irratti xiyyeeffadhu. Biyya kana keessa hin jiru naan jedhu. Faayinaal piroojeektii kan koo moobaayil appilikeeshinii hojjechuuf carraa naa uume namni san jechuudha. Appilikeeshinii moobaayilii kan moobaayilii irraa hojjetamu yeroo jalqabaa fi Abdiisaatu hojjete Itoophiyaa keessatti sadarkaa biyyaa keessatti jedhu dhugaadha moo kuni? Dhuguma gaafa teekinooloojii kan irratti shaakala garaagaraa goonu ministeera saayinsii fi teekinooloojii dhaqee ministeerri saayinsii fi teekinooloojii erga seenii na fudhatan booda nama keenya wal bare sadarkaa ministeerri saayinsii fi teekinooloojii yeroo san Dr. Dabratsiyoon ture. Dr. Dabratsiyoon namni aaneeru nama keenya ture. Namni san teekinooloojii irratti erga hojjechaa jiraatti wanti uummata keenya ittiin fayyaduu dandeettuun moobaayil appilikeeshiniidha waan ta'eef moobaayil appilikeeshiniin biyya kana keessa hin jiru yeroo ammaa addunyaa irratti garuu ajandaa ta'eera
cimi bakka kana qo'adhu naan jedhu. Hanga sa'aatii hanga barbaaddee siif haa kennamu intarneetni waan barbaadde haalli siif haa mijatu qo'adhu naan jedhu. Kun bara meeqadha? Kuni bara 2011 2012 keessa san booda erga ta'ee booda aniin kan kee hirriba dhiisin waan san qo'adhe. San booda shaakala moobaayil appilikeeshinii hojjechuutti eegala. Gaafa yuunivarsiitii deebi'u piroojeektii keessan galchaa jedhan. Piroojeektiidha hojjanneeti kan eebbifamnu. Warri kaan riisarchii hojjetan nuti piroojeektii. Gaafa piroojeektiin galfamu akka kolleejii keenyaatitti nama 27 turre. Namni 27 kun garee nama 3 hiitiin piroojeektii hojjechuu qaba jedhee murteessee dhaabbata waajjirri dipaartimentii kaampaasiin. Maaliif adivaazara si ramadamaa adivaazara si ramadamu san yoo adivaazarri ka baay'atu kafaltii adivaazaraaf kafalamu waan dabaluuf yuunivarsiitiif kanaaf daangessa. San booda aniin kiyyaa waa asii shaakale kan irratti hojjechuu waan barbaadeef kophaa kan koo fidee dhaqe. Moobaayil appilikeeshinii yoo an fidee dhaqu badhasi jedhanii na ari'e warri dipaartimentii. Akkami kophaa kee fiddee dhufte jedhan wanta ati fiddee dhufte illee hin beeknu jedhan. San booda nama hindii Profeesara hindii tokko jira dipaartimentii keessa fidaamee jedhee ilaale. Wanti kun hojjetamuu qaba jedha. Jennaan maal jechuu maal barbaadeedhaan waan biyya keessatti ammaa iyyaalamiin jedheen. Jennaan garee kan kee guuttadhu kootu nama sadiidhaan. Wanti an hojjechuuf jedhu kun wanta ulfaatu waan ta'eef waa ulfaatu kana garee dabaladhee hojjedhe gareetti ulfaata waan ta'eef ijoollee waan kana olii akka dhiphatan hin barbaadu waan kanaaf kophaa fideedhe. San booda kophaa sin fudhannu dipaartimentiin nare waan kan kee kana kolleejiif dhiyeessina waan dhiyeessa'an an dhuunfatti dhiyeessaa na eegnaan jedhe Profeesarichi san. San booda ijoolleen keenya hunduu taayitilii isaanii galfatan piroojeektii isaanii. Ijoolleen silaa nama anaa wajjin ta'a ijoolleen lama erga hafan booda ijoolleen lama kophaa hafan. Ijoolleen kophaa hafan kun abdii isaan dabaleedhaan abdii isaa dabaladheetti dirqaman akka dipaartimentiin. Ijoollee cinquun hin fedhu waan jedhan. Hojiin hojjetamu hojii guddaadha. Waan haaraadhaas. Wanti haaraa sun immoo jaavaan hojjetama. Jaavaa waan jedhamu jira. Koompitara moobaayila maal jaavaan hojjetama waan ta'eef. Androidiidha. Jaavaa irratti namni keenya hedduun hin dhiphisa waan ta'eef jaavaa irratti ijoollee chaalenjii gochuun barbaanne. San booda kolleejiif dhiyeessan. Kolleejiif dhiyeessinaan piroojeektii isaa fudhatamuu qabadhanii fudhatame. Erga fudhatame booda gaafa torbaanii gaafa piroojeektii fudhatameeti sadarkaa hojii irra akka hojjetamu pirezenteeshinii qopheessaa gaafa jedhamu dipaartimentii keenya guutuu keessaa kan kootitti darbe. Mata duree immoo filatame warra kaawwanii mata duree jijjiiradhaa piroojeektiin keessan kan hojjetameera jedhanii. San booda ijoolleen jijjiiratanii piroojeektii isaanii fooyyessanii galchanii gaafa ani pirezenteeshinii dhiyeessu piroojeektii akkana hojjechuuf jedheeti pirezentii gaafa dhiyeessu kolleejiin tokkochi hafne dipaartimentiin tokkochi hafne hundinuu dhufanii ilaalanii wanni inni hojjechuuf jedhu kun maal akka ta'e jedhanii haaraadha wanti isaa koonseptii isaa. San booda yoo an xumuru hin yaadadha. Daarektarri kompiitar saayinsii nuti ITdha. Warri kompiitar saayinsii hoogganaan maal jedhee waan haasoftu abjuu ta'uu qabatamaan nu agarsiisu rabbi achumaan nagahee akkan agarsiisu barbaada barsiisan. Hirrifadhe. Amantummaa sodaadha jechuudha. Hirrifadhe anu kophaa kan kootti wanti isaa barsiisonni yoo hagan akkas jedhan wanti kun waan naa xumuramu ta'uu laata jedhee. Sababni isaa moobaayila irratti feetee argisiisuu qabda wanta hojjettu kan appilikeeshinicha. San booda erga hojjedhee booda ani booda achi booda gaafas irraa eegalee mana barumsaan seenne kilaasiin seenne taa'een waan kana hojjechaa ture haramaa gadi yaanii ijoollee wajjin hiriyyaa qaba nama tiraafiikii ture tokko. Tiraafiikii mana isaa haala naa mijeesse poolisiin tokkollee koomaandarri tokko jira haala barbaachisu naaf guutanii an taa'eetuma waan kana hojjedhee gaafa xumuri jedhu gaafa pirezenteeshinii dhuma yoo ani pirezentii godhu warri kun hundinuu dacha'eetti mana ol guutanii dhaabbatanii hordofan piroojeektii. San booda namni tokko gaafii nan gaafan. Hindii tokko jirtii kan nama hunda cinqite. Adivaazara. San booda ati fira biyya alaatii qabda malee biyya keessa piroojeektii kana hojjanne nan jette. Lakka ofuma hojjedhe. Kana yoo ofii hojjettee jiraatte koodii kana bakka akkasiitti bakka akkana hojjette kana wanti sun moobaayil appilikeeshinii keessaa SMS illee of keessaa qaba. Tekstii illee ergaa jechuudha. Tekstii yeroo ergitu tekstii ati ergite akka na bira gahu cheeggoonirra amma agarsiiseera.
Moobaayilii appilikeeshinii an hojjedheen tekstii yoo ergamu hin dhufa nama biraa bira nama itti ergine bira jechuudha. San booda koodii bakka sanitti yoo ergitu akka na bira dhufu godhu agarsiisu naan jette risiivara waan jedhamu jira. Risiivarii koodii isaa gaafa agarsiisuuf harkina rukutamee namni biraa gaafii takka nan gaafanne beesti piroojeektii ta'e jechuudha piroojeektiin. Appilikeeshinii haala sanii hojjetame kolleejii san keessa qabxii piroojeektii xumura qabxii 92 ka fide kan ana jechuudha. Akkasitti ture paashineet taate barnoota hin baratin barnoota jechaan koompitara wajjin dhalattee odoo hin taane waan of amansiiseeti hojiin kun wanti kun na fayyada bakka ogummaa kan kooti jedhee keessa kan ko onnachiiseef itti seen. Yeroo san carraa biraatti na mudatee ture argadhee ture jechuudha. Dhaabbanni Ameerikaa tokko biyya alaatii dhufee sadarkaa pireezidaantiitti Profeesar Balaay ni yaadatta yeroo san Profeesar Balaay fa bakka argamanitti dhimma teekinooloojii kan irratti tireeningiin guyyaa lama kenname. Tireeningiin guyyaa lama kenname maneejimentii yuunivarsiitiitiif barsiisota teekinooloojiitiif ture. Barataan sun seenuu qabadhameeti waajjira pireezidaantii irra xalahaan naa barraa'ee ana qofatu carraa argate jecha. The only student participated to that trainingii sanii jechuudha. Gaafa an eebbifamu dhaabbanni sun mucaa san barbaadaa fidaa jedheeti barbaadee na fudhate. Dhaabbanni Ameerikaa sun jechuudha. Hojjetteetta? Dhaabbata Ameerikaa sun ji'a walii hojjedhee si fudhannee Ameerikaa Keeniyaa deemna gara Keeniyaa deemna erga jedhanii paaspoortii fi wantoota barbaachisu pirooses godhi jedhaniiti oduu wanta san pirooses godhaa jirru Itiyoo Telekoomiin na waama. Itiyoo Telekoomii immoo aarii itti qabu. Itiyoo Telekoomii aarii ani itti qabu yeroo shaakala bira bahuuf jedhu na didaniiru waan ta'eef waa biyya kanaaf immoo waajjirri teekinooloojii murteessaa isaa waan ta'eef mana kana keessa hojjechuu qaba jedhee hedduu eebjodheera. Gaafa isaan na waaman hojii kan gadhiisee qaxxalee dhaqe. Itiyoo Telekoomii. Itiyoo Telekoomii dhaqe. Itiyoo Telekoomii dhaqe. Itiyoo Telekoomii erga dhaqee booda 94 kan irra koolsentarii. Koolsentariin ture. Koolsentarii san keessa erga odomatu turu achi booda dhiisee ba'e. Kana fakkaata. Dhuguma seenaa baay'ee nama ajaa'ibuu fi dargaggoonni keenya irraa barachuu danda'anidha. Anamma akka dhuunfaa kootti bilbila kan jaavaa hojjettu ishee dura qaban ture. Smaartfoonii ergan bitadhee booddee yeroo sana baay'ee yoon beeku pileestoorii irra galee wantoota afaan Oromoo barbaadutti hin ka'e. Appilikeeshoniin afaan Oromoodhaan hojjetaman waa'ee guddina afaan Oromoo irratti siree luga afaan Oromoo irratti mammaaksa oduu durii gootota keenya appilikeeshinota baay'eetu jira. Sana keessa galee yeroo ilaalu seenaa keessatti argeera. Appilikeeshinota hojjetamni? Appilikeeshinii baay'ee hojjedheera. Appilikeeshinii baay'ee hojjechuu qofa odoo hin taane hawaasni keenya afaan kana fa'a akka baratuuf hojiin irratti xiyyeeffadhe hojiiwwan Itiyoo Telekoomii keessa odoo jiru bara 2016 keessa feesbuukiin kun biyya kana baay'inaan dhufu eegala. Feesbuukiin baay'inaan yeroo hawaasni keenya fayyadamuu eegalu namni baay'ee qubee afaan Oromoo kana barreessuu hin danda'u feesbuuk irratti. Kaan hin caccabsaa kaan immoo eessaa barannaa qubee yoo kun caccabsu kun hin lola warri loluu fi warri caccabsu immoo eessaa barannaa carraa hin jiru. Warumti loluu caccabsaa loluu. Caccabsaa loluu. San booda garee wal loluu kana ani ogummaa kan kootiin akkamiin araarsuu danda'a waan jedhu yaadaan ture. San booda appilikeeshinii afaan Oromoo baradhaa jedhu hojjedhe. Afaan Oromoo baradhaadha qubee sagalee jecha hima keeyyata waan hunda qaba. Gaalee ciroo maal hundumaa of keessaa qaba. Sana namatti gargaare moo ofuma keedhaati? Ofii kooti diizaayinii hojjedhee kitaaba gabaa irraa bitee illee itti barreesse ofii kan kooti. Jechoota tokko tokkoon soofti kooppii namni naa kenna hin jiru. Hin barbaanne dhabne soofti kooppii illee. Kitaaba gabaa irraa bitee kitaaba afaan Oromoo kitaaba irraa erga adeemsa kana afaan Oromoo akka malee hin danda'a sirriitti. Kutaa 8tti ministirii afaan Oromoo jecha takka hin saanne ministirii 100 deebisee kutaa 9tti afaan Oromoo seenaa keessattuu yeroo takkaaf barnoota isaatiin beeku. Of jajuuf illee miti. Waan qabdu himachuun of jajuu. Barnoota afaan Oromoo jedhamu kana kutaa 4 kutaa 5 irraa eegalee qabxii takkayyuu isaatiin beeku.
hin argadha guutuma argadha jechuudha. Afaan Oromootii afaan Ingiliffaa herreega takkaan saatu. Saate jechuun waa jiru jechuudha rakkoo wayii jira jechuudha. Ingiliffa yaadadhaa kutaa 4 na baasanii kutaa 8tti waliin na qormaataniiru. Barattoota kutaa 8 wajjin jechuudha barsiisaa Ingiliffaa kenna tokko nullee kutaa 4tti illee isa nu barsiisa kutaa 8 illee isa barsiisa barsiisaa baay'ee cimaadha barsiisaa Tulluu jedhama. Ijoolleen wanta seentensisii wayii ijoolleen muraasni dogoggoran. Ka isin dogoggortamee amma ijoolleen daa'imman akka dogoggorre ilaaltu jedhee warra kutaa 8tti booree horuuf achi fuudhee na fidee na agarsiiseera jechaan tattaaffii hin qaba ture eriyaa irratti waan ta'eef afaanicha hin danda'a waan ta'eef qubee sagalee maal wantoota jedhamu kanneen adeemsa waa barreessuu jechoota barreessuu maal hin galchu. San booda haala saniin wanta hin danda'a ofitti amanamummaadhaan afaanicha jechuudha. Kanaafuu ani afaan kana irratti maal isaan gargaaruu danda'a waan jedhu jechoota dogoggoraa barraa'an kanneen akkamitti sirreessuu dandeenya ka jedhuun appilikeeshinii hojjedhee appilikeeshiniin jalqabaa salphaa ture. Dogoggora jechaan koodii irratti illee koodii illee salphaa fayyadame. Koodii high standard akka ammaatii miti amma sadarkaa e-commerce applicationii international ta'e hojjannaa yeroo isaa applicationii salphaa xiqqoo tutte next ittiin jettee namoonni itti fayyadamuu danda'an hojjedhee gaafa allaa'unchi gadi dhiisuudhaaf $25 barbaachisa. Amma yeroo sana proosii baay'een qabu ture amma Play Store irratti gadhiisuudhaaf. Play Store irratti gadhiisuuf $25 si barbaachisa ture. $25 kan eessaa fuudhee abdii isaan kee. Naman beeku maal hin beeku target immoo hojii kanallee itti calqabe keessaa tokko yeroo Itiyoo Telekoomii keessa jirru ijoollee hiriyootaatiin gurmoofnee nama muraasa wajjin dhaabbata teekinooloojii qabaatu qaba hawaasni keenya hawaasa keenya deeggaruu qabna jennee yaadaa turre achi booda akka gurmoofnu taane mallaqa illee walitti buusaa turre akkaawuntii wayii banne mallaqa hin qabnu 500 mindaa keenya irraa walitti kunne hin galchina bakka takkatti achi booda hayyama baafannee hoo gadi baane har'a beekamtii argannu waan ta'eef afaan Oromoo irra gaaffii hedduun jira afaan Oromootiin hojiiwwan jajjabaa hojjenneeti akka dandeettii qabna hawaasa keenya agarsiisuu qabna jenneefa xiiqii keessa gallee turre. San booda feel godhan ijoolleen na bira. Wanta san erga ofii kan kootiitti fufee booda appilikeeshinii san laawunchi godhee namoota garaagaraa kadhadhee namoota hin beekaman sooshaal miidiyaa irra beekaman kanneen namni hin kadhatin hin jiru hin barreesseefi. Inuma ni jala jedhise namni hedduu $25. $25 kana kafalanii akkaawuntii googilii akka naa banan barbaadan. Namni naa banuun dhabe ji'a 2 moo akkas taa'e lafarra. Achi booda gaafa mucaan tokko Waashingiteen jira waa akkanaa rakkatteerta naan jedhanii namatu na hime naan jedhe. Een jedheen amma onlaayinii na eegale amma $25 kafalee amma akkaawuntii naa banee na erge. Hin gammadee sitti hin fakkaatin. Yeroo jalqabaatiif hirriba malee bulee lafti na bariite waan san xumuruuf jechuudha. Tartiiballee gana internet irraa achi booda internet irraa hordofuu kan kooti malee hin beeku tureen. Tartiiba ittiin wanta kana gadhiisan maal jedhan. Haga lafti bariite sa'aatii 2 odoo akkana taa'u jechuudha. Kaampaasitti illee ani qo'achuudhaaf illee taa'ee lafan bariisisu. Garuu gaafa san odoo taa'u na bariite lafti sa'aatii 2tti appilikeeshinii isa internet irra gadhiisee appilikeeshinii internet irra gadhiiftee yoo jette sa'aatii muraasaan booda mul'ata malee mul'atu. Yoo sa'aatii 2 akkatti rafee sa'aatii 6 yoo ani hirribaa ka'u namni waliin gahee appilikeeshinii OMN fa gabaaseera. Mee maaltu sitti dhaga'ame gaafa jalqaba achirratti? Guyyaa lammaffaa san teeleen dhaqne reen teelee dhaqeeti hojii daqiiqaa takkaaf hin hojjenne. Kaan Ameerikaa nan bilbila kaan Awustiraaliyaa nan bilbila mooraliin kiyya kuni gubbaa gahe. Sii dabaluutti kee. Sii dabaluutti san booda nyaanni iyyuu natti toluu dide. Hawaasa keetii waan xiqqoo agasii yoo hojjettee hagana deemte yoo hawaasni hagas kabajisii qabaate yoo hawaasni hagana anatu si waliin jira maal si qarqaara waan barbaadde kana si achi booda gadi yaa'an kaa ijoolleen Suudi Arabiyaa jiran maatii Suudi Arabiyaatti ijoollee hedduu horanii jirantu jira. Ijoollee qubee barachuu hin dandeenye. San booda ijoollee yeroo san appilikeeshinii san buufattee har'a aktiivistiitti jira. Afaan Oromoo qofaan ka barreessan jechuudha. Kan duraan waan akka waan irraa baratan dhaban. Sadarkaa san gaafa geenyu maatiin tokko Suudi Arabiyaa jiraatu waggaa 50 ol jiraanni jedhanii ijoollee xixiqqoo jiru qubee immoo barachuu dadhabne appilikeeshinii kanarraa jedhan. Ammallee qubee sagaleen uumuuf dirqamne jecha
qubee sagaleen illee ka hojjete ana Okay. Eeyyee. qubee afaan oromoo sagaleen mammaaksa ciigoo jechoota hayyoota hedduu afaan oromoo irratti gara appilikeeshinii 25 itti hojjetame amma dhiiseera garuu immoo namni hedduun komateera maaliif itti fufsiisuudhaaf jedhanii amma appilikeeshinii gurguddatu hojjetamaa jira. Wanta caalu. Isa gurguddatu dhufa harka biizineesii fa'aa e-commerce fa'aa wantoota akkasii keessa seenne yeroon illee akkuma amma duratti mi'ooftu jette san mi'aa dhufte caalatti immoo wanta san akka milkaa'inaati ilaalu waan guddaa hojjedhu doon taane dhaloota hedduu eeriyaa kana irratti akka hojjetaniif carraa hojii uumu. Appilikeeshinii hojjenne sun kafaltiillee akka namaaf argamsiisuu jira waan ta'eef ijoollee hedduu amma appilikeeshinii hojjetanii galii irraa argataa jiru. Kanaafuu ani gammachuun kana caalu naa hin jiru jechuudha. Sadarkaa sanitti aga deemnetu jira. Kana fakkaata. Tole. Mee abdii isaanii akka namni waa'ee appilikeeshinii fi koompiitaa yeroo natti kaaste garuu namni baay'een hubannoo dhabuu danda'a. Wanta appilikeeshinii caalu afaan Oromoo afaanota addunyaatti dabaluudhaaf jechuun addunyaa wajjin afaan Oromoo dorgomaa afaanota kaanii gochuudhaaf irratti hojjetaa jirta. Google Translation irratti akka hojjetaa jirtu itti siqeenya waan hin beekuuf mee sun maalirra ga'ee jira amma? Googiliin afaan kun afaan uummata miliyoona 70 oliiti. Afaan uummata miliyoona 70 olii dubbatu yookiin fayyadamu kana miilaanillee lafa gadhaabuun barbaachisa. Yeroo ammaa afaanota gara 6,900 oltu jira. Afaanota 6,900 oltu jira. Afaanota 6,900 ol kana keessa addunyaa ganda tokkotti dhufaa jirti teekinooloojiin. Duratti waa'ee teekinooloojii yoo kakaafnu addunyaan wantoota amma hojjechaa jiru marsaalee hawaasaa dabalatee wantoonni garaagaraa bittaa gurgurtaa kamiiniyyuu hawaasa gama tokkotti fiduuf deemamaa hojjetamaa jira xiyyeeffatame kun namoota baay'eef ifa ta'uu dhiisuu danda'a. Haa ta'u garuu addunyaa ganda tokkotti yoo fidamu kana qorattoonni saayinsii fi teekinooloojii qorannoo hayyoonni idil addunyaadhaa maal hojjechaa jiru hawaasa as fidaa jiran kana pilaatfoormii yookiin immoo ganda wayii uumaaf jiru. Gandi uumamuuf kun ganda afaan itti wal dhagayan ganda waan tajaajila barbaachisaa ta'e wal fakkaataa itti argatamu uumaa jiran. Kanaafuu afaanota 3,000 wayi ajjeesuu deemu jecha yeroo gabaabatti. Waggaa 10 odoo hin geenyetti afaan 3,000 wayi hin du'a. Afaan 3,000 wayi hin du'a yoo jedhamu hawaasa afaan san dubbatu fixaa jiran jechuu miti. Hawaasa gara tokkochitti fidaa jiran gara afaan guddate afaan saayinsii fi teekinooloojiin guddate afaan tajaajila laga qaxxaamuru kennutti fiduu deemu jechuudha. Kanaafuu afaanota du'u kana keessaa akka afaan kee hin taane irratti hojjechuu irratti investi gochuu irratti poteenshaalii qabduu fi humna qabdu lafa kaa'uun barbaachisa. Kanaaf afaan Oromoo illee warra du'u san keessaa akka hin taane dirqama nurraa eegamuu qabna jechuudha. Afaan Oromoo afaan qilleensa irra jiru malee lafa irra jiru miti. Lafa irratti yoo hawaasni kun hawaasa bal'aa waan ta'eef Keeniyaa keessatti, Itoophiyaa keessatti, Suudi Arabiyaa keessatti, Ameerikaa keessatti afaan ofii afaan kiyya jedhee jabeeffatee qabateedha itti fayyadamaa jira malee afaan lafa irratti waa itti hojjetamanii jiranii miti. Bara 2016 Googilii gaafanne jechuudha. Afaan gurguddoo addunyaa jenneeti yoo afaan gurguddoo addunyaa afaan 98 moo 93 ture. Gaafa gaafannu afaan isin gaafattanii qilleensa yuutuubii irra Googilii irra yoo homaa hin jiru qabiyyee iyyuu hin jiru weebsaayitiin hin jiru qorannoo hojjetamee afaan kanaan jiru hin jiru maali wanti isin gaafattan jedhaniiti nu harkaa hanqisan jechuudha. San booda duula itti waamne jechuudha uummata. Baay'inni uummata agarsiisuuf. Erga duula hawaasaa waamannee booda piitishinii gara 50,000 100,000 yaadadha nama baay'eetu galchaa ture. Hirmaattaniirtu yaadachisa. San booda erga piitishiniin sun dhiyaate booda mee waan hojjetame nutti agarsiisaa jedhanii ammallee gaaffii biraa nu gaafatan jechuudha. San booda akka OICT'tti dhaabbanni keenya weebsaayitii afaanoromoo.com jedhu hojjenne nuti. Afaanoromoo.com gaafa hojjennu hima sagalee jecha waan hunda waa'ee afaan Oromoo kana guutummaa akka ofirraa qabu. Afoola, mammaaksa, afoola afaan Oromoo maal hunduma isaa
Dookumentii even dookumentii barnoota kitaaba kutaa 9-10 afaan Oromoo kanneen illee hundarra kenne. Daataa qindeessinee hojjannee jechuudha. Qaamni nu qarqaaree daataa waliin nu funaanee jira doontaane ofii barbaannee arganne bakka jiruuf lifinnee jechuudha. Erga weebsaayitii kana hojjannee booda dikshiinarii afaan Oromoo tokkollee jira ijoollee biyya Jarman hojjeteera Faraa Abdul Salaam tokko. Weebsaayitii afaan Oromoo kan biraatis ka jiru jira Ameerikaa irraa ka hojjetamee jira. Weebsaayitiin biraatis jira weebsaayitii 4 arganne walii galaatti jechuudha. Weebsaayitii 4 kan argisiifneeti gaaddisa godhanneeti dhiibbaa hawaasni godhaa waan jiruuf dirqamsiifnee hayyamsiifne jechuudha dhaabbaticha. Dhaabbatichi erga hayyamee booda hawaasni dubbatu uummata miliyoona 70 jennee iyyata keenya keessatti bar. San booda erga kana goone booda dhaabbatichi maal nuun jedhee jecha miliyoona 1 fidaa kottaa nuun jedhe. Yeroo san jechuudha. Ani immoo gidduu kanatti ni hidhame. Gidduu sanitti erga hidhamee booda kumaandi poostiin labsamee hidhame. Erga ni hidhamee gareen tokko Ameerikaa irraa ka'ee dhaabbata Googiliitii wal qoonnamanii baajatas irraa fudhatanii jecha miliyoona 1 isiniif finna jedhaniiti walii galanii adda ba'an. Achi booda yoo ani dhaabahu gareen kun jechoota Oromiyaa garaagaraa irraa jechoota nu ergaa jedheeti jechoota Ingiliffa hiikamedha. Miliyoonni 1 ka barbaadamu. Jechi afaan Oromoo jechuudha. Tartiiba isaaniitiin jecha hoo waliif funaanaan arge amma garee kana jechuudha. Garee 60 jedhamu tokko. 60 guddicha afaan Oromoo. San booda ana bira jechoonni Ingiliffa afaan Oromootii hiikame afaan Oromoo Ingiliffa hiikameeru gara 60 ture. Jecha 60 kan ergeef garee kanaaf. Hojiin jalqabe xumuramuu waan qabuuf wantoota na bira jiru risoorsii na bira jiru ergeef. Erga ergeefi jechoota gara 200 fa'aa akkas waliif funaanne jedhanii gareen kun amma hojii kana nu xumuraara jennee odoo eenyu gareen sun hin diigame hin hafe. Nuun xumuruu hin dandeenye jecha. Pirojektiin sun hin gufate jechuudha. Pirojektichi erga gufatee booda bara 2017 gufatee achuma hafee jijjiiramni kunis dhufe gareen amma achi ture sun gareen tokko jijjiiramni mootummaan jijjiiramaa dhufe mootummaa faa kenninu jedhee gareen tokko ofumaaf hin jedhee baajata sanillee uumama godhanii jechoota waliif funaanillee hafe kanatti aga ta'e itti deemamee ittiin xumuramne jechuudha. Sanuma erga sun hin xumuramin booda bara 2021 amma bara 2020 Googiliin hayyoota Afrikaa teekinooloojii irratti ijoollee ciccimtuu kalaqa qaban dandeettii qaban jedheeti iskoolarshipii kenne. Iskoolarshipii kenne san keessa akka Itoophiyaatti nama 3 argan. Ijoollee Finfinnee nama 2 tokko ana. Erga iskoolarshipii san fudhannee booda ji'a 6 erga leenjinee booda inumaayyuu kan koo feel godhe. Sababni feel godhee fi Hacaaluu yeroo ajjeesanii intarneetni yoo adda citeef ani hirmaachuun dadhabe. Achirraan immoo gadda keessa waan turreefi hamilee waa'ee barnoota itti naasa'uus hin qabun ture. Ji'a 6 ani intarneet irraa hin bade'an. Intarneet irraa yoo badu pirojektichi sana jalaa kufe. San booda rakkoo uumame ibsee fi yoo jedhu itti naafufsiisanii hin fudhadhe sartifikeetii isaa. Gaafa eebbifamee jedhu bara kana biyyoota 38 ammallee iskoolarshippichi itti fufe. Gaafa itti fufu an ammallee meentarii barsiisaa godhanii achitti ammallee na ramadee dhaabbatichi. Sa'aatii boqonnaa kan kootitti dhaqeeti ammallee kichar godhaa jechuudha. Kanaaf dhaabbaticha ni beekaa jechuudha Googilii. Yeroo gaafa Itiyoo Telekoomii keessa hidhamee bahee jedhe sanillee mindaa waan hin qabne jireenyaa fi Googilii kanarra dhaqee waa shaqqalaa waan tureef hin beeka dhaabbaticha. Bara 2021 kana maaliif pirojektii san gannaa dhuftan afaan Oromoo maaliif nurraa holdi gootanii qabdan jennaani hin barbaaddu erga ka barbaaddan ta'e akka durii jecha nuu fidaa miti hawaasnummaan bakka jiru waa hiikkatu jedhanii gannuu dhiisan. Hawaasni bakka jiru waa hiikkatu ergadhanii gadhiisan booda gammachuudhaan gadi bahee ani kiyya sooshaal miidiyaa qaawwatne. San booda miidiyaa hedduu walirra fuudhanii sababni isaa afaan Oromoo sadarkaa federaalaatittuu afaan hojii haa ta'uuf gaafatamaara. Sadarkaa addunyaatittuu afaan hojii ta'e gaafa jedhamu immoo miirri hawaasaa hedduu kaka'aa waan tureef namni hedduu gammachuudhaan ibsaa ture. Wanti isaa hiikaa feesbuukii afaan Oromootiin illee wal qabata jechuudha. Yeroo Googilii san gaafataa turre walitti hidhata waan tureef. Sababni isaa kaayyoo isaa afaan Oromoo afaan laga qaxxaamuru odoon taane qofa odoon taane afaanota gurguddoo hojii idil addunyaa akka ta'uuf hojjechaa waan turreef
garee feesbuukii hiikaa ture keessaa illee feesbuukii illee hayyamsiise numaa jechuudha. Ijoollee biyya keessaa biyya alaa waliin qindeessine gaafii gaafataa turreen nuuf hayyamanii sanis uummata keenya hirmaachifneeti akkuma amma googilii kana hiiksifne. Garuu immoo hanqinoota garaagaraa qabaayyuu hanqinoota garaagaraa qabu san akka furamuuf jecha isa googilii kan akkas ittiin qajeelle jechuudha. Propoozaala qopheessinee hayyoonni yuunivarsiitii garaagaraa irratti akka hirmaatan baajata barbaachisu qaamni nu ramaduu danda'u akka nu ramadu propoozaala qopheessineeti adeemuu eegalle. Hojii beeksisa sooshaal miidiyaa irratti godhaa turre san dhaabne jechuudha. Hagan akka tureefillee saniif silaa hootan hojiirra oolaa jechuudha. Erga hojii san goonee booda nuuf milkoofne qaamni abbaa kanaa jedhee hojiin kun nu ilaallata jedhee fandi godhin jiru ammas ijoollee sooshaal miidiyaa kana hirmaachisni itti fufne jechuudha. Saniif amma yuunivarsiitoota garaagaraa irraa ijoolleen wanti kun na ilaallata jedhan ijoollee afaan ingiliffaa sirriitti danda'an ijoolleen hubannoo qaban hiikaa turanii hiikaa jiru gara xumuraa irra jira torbaan darbe torbaan lamaan dura ji'a tokko gahee na fakkaate afaanota gurguddoo googilii waggaa 5 darban keessatti waggaa 5 darban keessatti 2015 as afaan 5 qofa dabale afaan gurguddaa hojiidhaa akka idil addunyaatti bara kana 25 dabaluu deema. Afaan hiikaan eegalame garuu afaan 126 ol. Afaan 26 ol san keessaa afaan gurguddaa yeroo ammaa 109tu jira. Bara kana ammoo afaan 25 dabaluuf jedhee ibsa baase dhaabbatichi. Afaan 25 dabalamuuf jedhu san keessaa tokko afaan Oromooti. Afaan Oromoo gaafa dabalamu hiikaa amma nuti hojjetaa jirru kanatu uummataaf as baha waan ta'eef hanqinoota qaba jecha hayyoota hirmaachisaa hin jirru ijoollee intarneetii irra jirtu baay'eetu itti hirmaataa jira dogoggora baay'ee qaba nuti ka barbaannu lixarraa baharraa dhiyaarraa loqoda oromiyaa hunda guutuu akka giddugaleessa godhatetti ta'uu qaba jennee yaadaa jirra garuu immoo ijoolleen nuti hirmaachisaa jirru ijoollee intarneetii qofa qaba waan ta'eef hanqinoota qaba waan ta'eef hanqinoota kana sirreessu propoozalaan hanga har'aaf kaleellee warra mootummaa wajjinis hayyoota wajjinis amma hayyoota yuunivarsiitii Finfinnee yuunivarsiitii Wallaggaa yuunivarsiitoota garaagaraa waliin illee mariitti jirra waan ta'eef adeemsa itti fooyyessinutu jiraata sadarkaan googilii irra jiru amma hawaasaaf gadi bahuudhaaf gara xumuraa irra jira jechuudha. Tole mee yoo gadhiifame fakkeenyaaf yoo xumurame mee uummanni faayidaa maal farraa argatama googil irraati? Haasaa kiyya keessatti hedduu tuqeera. Googilii irratti gadhiifamuun faayidaan guddaan of ta'u. Addunyaa ganda tokko ta'aa jirtu keessatti of taanee dabalamuu qabna. Faayidaan kanaa waliin jiru jechuudha. Afaan yoo jennu eenyummaa, maalummaa, seenaa saba tokkooti, aadaa saba tokko agarsiisa. Afaan Oromoo addunyaa yoo daballu Oromoo of ta'ee dabalamaa jechuudha. Sadarkaa intarnaashinaaliititti hawaasni tokko yoo afaan biraa fudhatu taate amma fakkeenyaaf odoo ingiliffa fudhanneeti aadaa Oromoo fuutee aadaa ingilizii fudhatta malee aadaa Oromoo fuutee aadaa ingiliziin gootu. Afaan ingilizii fudhattee safuu ati fudhattu ka ingiliziiti sirni ati fudhattu ka ingiliziiti aadaa uffannaaf waan hundinuu akkas ta'a jechuudha. Afaan Arabaa hotti fudhannee yoo dabalamnu taate aadaa hundinuu ka Arabaa ta'a jechuudha. Afaan jechuudha biyyi tokko biyya takka koloneeffatte yoo jedhamu waan hunda dura afaan ofiitti feeti. Afaan ofii wanti itti fe'amuuf afaan eenyummaa ka jedhamuuf kanaaf jechuudha. Baattuu waan hundaati. Baattuu aadaati, baattuu siyaasaati, baattuu sirnaati, baattuu seenaa sabaati waan hundaayyuu jechuudha. Sabni afaan hin qabne saba of hin qabne jechuudha. Saba seenaa hin qabne saba waanuma kam hin qabne. Kanaaf afaan Oromoo afaanota gataman, afaanota du'aa jiran keessaa akka hin hafne gochuun dirqama ka ta'eef kana jechuudha. Afaan sabni tokko afaan ofii qabatee achi dabalamoo ta'e tokko saayinsii qo'annoon saayinsii afaanota gurguddoo ingiliffaan hojjetamu afaan Oromootiin illee jiraata jecha gaafa afaanicha achi dabalame. Namni waan barbaade argachuu waan barbaade achi argatta jecha afaan qo'annoof qorannoo ta'a jechuudha afaan kee. Akka biyya keetiitti odoo hin taane akka addunyaatitti ta'a jechuudha. Hojii dhaabbileen fakkeenya feesbuukii fudhan feesbuukii hiinne afaan hojii goone miti ijoollee keenyaaf carraa hojii uume jechuudha. Keeniyaa irratti London irratti ijoollee qaxaramtee afaan Oromoo irra hojjetaa jirtu jira. Buddeenas uume jechuudha. Garuu immoo warri feesbuukii fayyadamaa jiru an amma fakkeenyaaf feesbuukiin kan koo guutumaa afaan Oromooti.
barreeffama abbaan fedhe barreesse afaan ingiliffaatiin haa barraa'u afaan arabaatiin haa barraa'u afaan turkiitiin haa barraa'u afaan chaayinaatiin haa barraa'u ana bira akka agarsiisa afaan oromootiin. Ergaan namni tokko afaan isaatiin barreeffate ana bira afaan oromootiin. Kanaafuu ana afaan kiyyaan tajaajila argataa jira. Namni adda biraatti akkasitti jijjiirachuu hin danda'a akkasitti. Maaf hin danda'u. Laanguweejii keessa galeetti oromoo kan jedhu jijjiirachuu afaan isaa jechuudha. Kompiliitii. Isuma isaa amma namoonni tokko tokko tiraansleeshinii qofa irratti jijjiiratu. Afaan bakka lama sadii jijjiirama seetiingii feesbuukii keessatti. Garuu immoo kompiliitii laanguweejimmaan kan kootu kamii jedhee si gaafata waan ta'eef laanguweejiin kiyya oromoo afaan oromooti. Afaan oromoo kan jedhu filattaa jechuudha. Achi booda wanti hundinuu afaan oromootiin sitti dhufa jechuudha. Haa ta'u hanqina hin qabu miti. Sababni isaa afaan oromoo afaan giddugala qorannoo qabu miti. Afaan giddugala waa'ee afaan kanaa hojjetu qabu miti. Kanaafuu hojiin nuti hojjechaa jirru namoota feesbuukii irraa intarneeta qaban hirmaachisaa irra waan ta'eef namoonni kun ogeeyyii afaanii waan hin taaneef afaanichi akka barbaadutti seerluga isaa eeggatee loqoda naannoo oromiyaa garaagaraa eeggatee sirna isaa eeggatee ka galee miti. Namni akkatti fakkaate borimmoo sirraa hin danda'a gaafa. Ni sirraa maaf hin sirraa abdeet godhamaa jechuudha. Siisteemarra abdeet godhamaa kun dogoggora jedheeti hayyoota qindeessaa amma sadarkaa yuunivarsiitiitti. Hayyoonni kun hojii mirkaneessuu akka hojjetan wanti hiikamee kun dogoggora waan ta'eef bifa kanatti fooyya'uu qaba jedhanii fooyyessuu qabu jechuudha. Hojii paabilikii ka godheef kan amma googiliin paabilik godheeti hawaasni akka hiikkatu ka godheef maal seeta. Afaan kamuyyuu giddugala afaan qaba waan ta'eef giddugalli afaanii baay'ee ji'aan piroojeektoota akkasiitiif baajata miliyeena odoon taane biliyeena irra madatu. Akkuma addunyaatti jechuudha. Giddugala qorannooti jira waan ta'eef. Giddugalli akkasii baajata guddaa qabu sun immoo hayyoota afaanii fi hayyoota teekinooloojii garaagaraa of keessaa qaba. Hayyoota waa of keessaa qabuuf hayyoota kana hojjeta jedhee yaada googiliin jechuudha. Hayyoonni kun taa'anii hojii kana yoo hojjetanii jedhan hojii afaanichi sirna caaseffama ofii eeggatee gala waan ta'eef hawaasuma santu itti tajaajilama waan ta'eef hawaasichi afaan isaa sirnaan galfata jedhee amana. Paabilikii wanni godhamuuf jechuudha. Adoo hojii dhuunfaa taateeti baajata amma jalqaba irra baajata illee ramadee irra baay'isuu googiliin baajata googiliin illee gareen wayii fudhatee bade nu jala sa'atii amma wanti gufuu nutti ta'eyyuu tokko isa jechuudha. Gareen sun silaa garee akkaawuntii amma hiikaa kanaa koontirool ka godhu ture jechuudha. Hanqinoota garaagaraa jira. Haa ta'u garuu nuti akka ilma saba tokkootitti akka abbaa afaan kanaatitti waan dandeenyu sirreessuu qajeelchuu kallattii qabsiisuu hawaasa keenya akka kaafnee hojii kana galmaan gahuu dirqama waan qabnuuf itti fufneeti sadarkaa xumuraa irra jirra sadarkaa milkaa'ina guddaa. Natti fakkaata afaan oromoo afaan odoo giddugala afaaniin qabaatin googilii irra galii jalqabaati natti fakkaata. Baay'ee nama ajaa'iba. Haala akkasiiti sadarkaa gaarii irra jirra. Iddoo mudannoo qabdaa wanti si mudatee sila yeroo haasofnu teleen hidhanii turan jettee turte. Mee maal jakteennaan maalitti balleesteennaan si hidhanime? Ilmi namaa jireenya keessa mudannoo dhabu ta'ee namni hidhamee bara wayyaanee hin jedhee yaadu baay'ee isaa hidhamee ture. San akka mudannootti guddaa kaasuu illee barbaachisummaa miti. Haa ta'u garuu sababni itti hidhamee fi anuyyuu hin beeku. Yeroo san wayyaaneen qeerroo wayyaaneen akka malee wal qabee hocuucee ture. Yeroo sanitti weebsaayitii ta'ee ATM fa gaafata wayii welcome Jawaar Mohammadedha ture Nigdi baankii irratti ATM isa. Teekinooloojii kana keessa chaalenjoonni yoo mudatan xiyyeeffannoo keessan ture. Yoo xiqqaate abdiisaan yoo keessallee jiraachuu baate garee akkana godhu ni beeka. Ilaalchi jedhuuni waajjira muummee ministeeraa irraa ministeera duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny irraa xalaa barraa'ee jira. Xalaa muummee ministeeraatiin mallattaa'etu ture. Xalaa santu na qabsiise. Xalaa san qabatanii dhufaniiti gareen nageenya eegumsa jedhanii warri fufurdaan tokko dhufanii na qabanii. Ani biyya keessan turre biyya alaatii anaa deebi'uu sin barbaadamtaa tattamaan jedhanii biiroon na waamanii. An teeleedhaaf hojii wayii hojjedhee tasa waan tureef hojii teelee keessa hojjedha.
Indee hojii hojjedhe sanii fi guddina argadheera jedheen fiigee gara biiroo yoo dhaqu jarattiin qabattee gara barbaaddunnaan deemte. Gara mana murtii geessan. Gara mana murtii odoo hin taane mana hidhaa keessa kaa'anii mana hidhaa san keessatti odoo takka namni tokko waan hin gaafatin ji'a lamaa ol ture ji'a lamaaf guyyaa 17 ol. Achi booda Jawaar Abdiisaa bakka akkasii hidhaniiranii xollaa ifa geessuu isaanii oolu waajjira muummee ministeeraa irraa odeeffannoo akka argateedha akka anu hubadhutti waajjirri muummee ministeeraa achi na kaa'e sun deebanii waa'ee kan kootti hin deebine warri poolis xaabiyaa ammoo warra waajjira muummee ministeeraatitti as kaa'e waan ta'eef jedhaniiti namni waan akka na dubbisu hin jiru haala sanii gidduu san tureen achi booda xumurarra gara xollaa haa deemu jedhanii xollaa leenjiidhaaf na erganii leenjii san fixee erga deebi'ee booda dhiifama na gaafatee waajjirri poolisaa konkolaataa lamaan qabaniiti teelee na geessani konkolaataa lamaan qabanii teelee na geessanii mucaan keessan badiin qabu dhiifama nu godhaa jedhanii sadarkaa dhiifama gaafachuutti illee ture. Sun akka muudannootii miti wantoota na mudate keessaa tokko muudannoon biraa hin qabu nama kofalchiisa jedhee ayyaadu waajjira ministeeraa tokko irraa Abdiisaa barbaanne jedhanii tana ergan natti ergan nama waajjira ministeera sayyoo dhaqu ministeerichi nama guddaadha. Akkuma dhaqeen nama hedduutu warafaa qabatee taa'a isa bira seenuuf garuu Abdiisaadha na barbaadanii turtan gaafa hin jedhu barreessituun daftee itti himteennaan seensisaa jedhe gaafa hin seenu Abdiisaan kanaa miti narraa baasaa. Abdiisaan nama guddaa malee ijoollee akkasiiti miti. Qaamaan sin beeku lafatti. Qaamaan lafatti nan beeku. Odeeffannoo dhagaheeti. Abdiisaan ijoollee akkasiiti miti. Abdiisaan barbaade kanaa miti. Ofirraa dirqamaan kan amansiise jechuudha. Booda yoo natti himu Abdiisaan nama borcii qabu nama furdaa nama yookiin arrii baasee fa'aa. Akkasitti akka na tilmaamaa ture hojiin kan kee sadarkaa akkasitti tilmaamaa ture naan jedhaa ture chaalenjii qofa odoo hin taane muudannoo yeroo hedduu itti kolfuudha nama guddaa achi booda namni san baay'ee nama na jajjabeessaa turedha muudannoo an qabu kana jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba. Mee sagantaa keenya gara xumuraatti deemaatti jirra. Ergaa dargaggoota keenyaafis ta'ee uummata Oromootiif yoo qabaatte keessumaa waa'ee maqaa wal qabate wayii chaalenjii ta'eetu baay'ee deemaatti jira namni baay'een eenyummaa isaatti deebi'aa jira. Mee kanaan kan wal qabates waa dubbadhuuti sagantaa keenya xumurra. Waa'ee maqaa kana piroojeektii gurguddatu qophaa'aa jira namoota hedduutu waan kana kaasaa jira. Ani maqaan kan koo durumarraa maatiin irraa waan argadheefi ana biratti ajandaan turre dhimmi isaa maaliif ofii kan kooti akka of ta'ee deemu waan of amanuuf jechuu haa ta'u garuu ijoollee hedduutu chaalenjii goone kaampaasitti illee hin yaadatta yoo ta'e wanti muufaa woobiitti jijjiirree ijoollee hiriiraan jijjiirrate yuunivarsiitiitti garuu ati maaf hin jijjiirate hagamma? An jijjiirachuuf hin deema. Dhuguma waadaadhaa abbaa koo wajjin haasofne nan jijjiirradhaan. Hiriyyaan kiyya tokkollee dhiyoo kanallee amma dooktorriin Xuqur Ambassaa tokko abbaa kan koo mariisisuu qabadhe abbaan illee amma amaneefii jira maqaa biraa moggaasaniiranii fi mana murtii deemutu hafee Profeesarri tokkollee piroojeektii kana irratti akka gadi qabeenyaa hojjechaa jiraniif maqaa isaaniillee akka jijjiiranii jiran maqaa isaaniillee miidiyaaf ibsuuf akka ta'an naa himaa turanii BBC'n fa'allee dhimma kana ajandaa godheera namni hedduu maqaa jechuun ofii keetii eenyu akka taateedha. Dr. Aliimaan dhiyoo kana yeroo haasa'an namni maqaa saba biraa yookiin immoo maqaa amantiitiin yookiin immoo maqaa garaagaraatiin yeroo waamamu akka huccuu ergisa. Huccuu kana immoo ergifadhee as dhufee intarvii kana godhaa jiraadhe galteetti deebifta waan ta'eef bareedinni sun sirraa bu'a jechuudha. Bareedinni yeroo gabaabaaf atiin itti mul'ataa turte sun ergisa jecha. Of taatee gaafa jettu maqaa babbareedaa qaba Oromoon. Maqaa hedduu namatti tolu qaba. Ka hiikaa kan kee gara fuulduraatti Abdiisaa maqaan kiyya Abdiisaadha. Hojii kan kootiif wal qabsiisee Abdiisaa baanaan jedhan namni baay'een irraa hedduun isaa. Abdii isaa, abdii fuuldura kan kee, eenyummaa kan kee, namni maqaa kan kee irraa eenyummaa kan kee si tilmaama jechuudha.
Yeroo hedduu amma dhaloota ammaa kana yoo fudhatte jette abbaan isaanii maqaa ergisaa warra ta'e qubee qofa godhaniiti gara haga akaakayyuu fa'i himachuuf dirqama jecha namni. Akaakayyuu himachuuf wanti dirqamuuf eenyummaa kan kee agarsiisu maqaa keeti. Bakka si bu'a waan ta'eef jechuudha. Sun akkasii dargaggoota keenyaaf dhaamsatti yoo deebi'u yeroo hundayyuu dhaamsa wal fakkaataa qaba. Mee utuu gara sanatti hin darbiin durame namni fakkeenya fana dabalatee amma namni maqaa isaa jijjiirratu yeroo baay'ee dookumentiin koo akkas ta'ee kanatu kanadha piroosii mana murtiitti adeemsa mana murtii kana irratti namni hedduu kana sodaata. Namni hedduu kana sodaachuun hin barbaachisu. Piroosesii illee hin qabu waan nama cinqu tokko hin jiru. Iyyata tokko qofa barreessanii galchuudha. Iyyata barreessanii galchuu qarshii 27 kafalama. Dookumentii kan jedhu rakkoo miti. Maaliif manni murtii namni eebalu jedhamu. Amma Andu'aalam miti Anduudha. Anduuni gara abaluutitti yookiin immoo gara nama maqaa biraatti yoo jijjiiratte Anduun maqaa kana jijjiirateera kan jedhu chaappaa itti godheeti seera qabeessa godheeti sii kenna xalayaa. Xalayaa sanii wal bira qabsiifta waan ta'eef dookumentii kan kee jijjiirrisuun barbaachisummaa isaa guddaa miti. Yeroo inni piroosesii qabaatu maqaa abbaa keetii jijjiirrisuuf yoo ta'e yookiin akaakayyuu kee jijjiirrisuuf yoo ta'e haga gaazexaan fa baaftee mirkaneessuu qaamni mormu jiraachuu fa sadarkaa sanitti deemaa santu adeemsa qaba wanta qabaata. Kanarraan kan hafe kan nama dhuunfaa Huma takka homaa wanni barbaachisu hin jiru mana murtii dhaqanii yeroo ammaa manni murtii haala mijeesseera. Foormiin qophaa'a. Foormii san qofa guutaniiti birrii 27 kafalanii mallatteessanii ofirra deemu manni murtii chaappaadha namaa kenna. Salphaa. Akkasii dargaggoota keenya wanti dhaamu dargaggeessi keenya ofitti amanamummaa qabaachuu qaba. Of danda'u akka mo'atu danda'u akka hojjetee milkaa'u danda'u hojii dhuunfaadhaa hojjeteeti hojii dhuunfaa isaatiin milkaa'u akka danda'u. Fakkeenya waggaa 3 duraan akka sadarkaa addunyaatti piroojeektii xiqqoo yuunivarsiitii Finfinnee keessa ittiin dorgomeeni obbo Abdiisaa Atmaxxanim jedhaniiti na baasanii piroojeektii san. Piroojeektii mafu yuunivarsiitii Finfinnee keessatti obbo Abdiisaa Atmaxxanim naan jedhanii na foggoran intarnaashinaali ittiin mo'adhe jechuudha. Akka biyyaatitti Itoophiyaan sadaffaa baate an dargaggoota 1700 keessaa biyya 176 keessaa sadaffaa ba'ee jechuudha. Sun ka ta'e ofitti amanamummaan akka mo'achuu dandeenyu akka keessi keenya waan ta'e uumuu akka danda'u kalaquu akka danda'u akka hojii irratti of kenninee hojjannee akka milkaa'uu dandeenyu gaafa keessi keenya hubateedha. Yeroo hojii teekinooloojii irratti fakkeenya yuutuubii yoo banatanii jedhan yookiin immoo weebsaayitii irratti waan garaagaraa hojjetan akkasuma yeroo ammaa dhaabbilee dhibbaa oltu onlaayinii kafalu garaagaraa jira waan ta'eef gara teekinooloojii kana wal baruu hawaasa keenya teekinooloojii akka wal baruuf dhiibbaa gochaa jirra. Akkaadaamii onlaayinii ittiin barsiifnee hawaasa keenya kaappabil goonus uumaa jirra. Haala kanaan jabaachuu qabu ofitti amanamummaa horachuu danda'uudha qabna. Yoo waan tokko mindaa kana dhiifnee jenne jireenya dhabna ilaalcha jedhu keessa bahuu danda'uudha qabanii ofiitii hojii uummatanii jireenya jijjiiruu akka danda'amu yeroo ammaa an akka mindaa galii guddaa argachuu baadhuyyuu kana booda deebi'ee qacaramuuf fedhii hin qabu fakkeenya dargaggootaaf ta'uu danda'uudha qaba jedheen ufamana jabaadhaa yoo jabaanne waan kamuu irra aanuu dandeenya jedheen dhaamsa kan qogoolaba jechuudha. Baay'ee ulfaadhoo yeroo kennitee asitti gaaffii keenyaa fi haasaa dheeraa hojiiwwan gootee fi baay'ee ulfaadhoo daawwattoota keenya qophii qopheessineetti guddaa akka gammaddan waan guddaa akka irraa barattan abdii guddaa qabna. Qopheessan qophii kana Anaanduu Geetaachoo ogeessi kaameeraa keenya Amaanu'eel Waaqtoraa ture torban keessummaa biraa qabanneessinii hamma dhiyaannutti nagaan tura.